السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني سجلي وصنات. هي وين سجلي وصناتي قرتيد هاسوني أما أدو هنغفوت أدو هاسوني كبجمو أبو دوبي ناسون نغاسا أدو دوبي نغيسو أدو دوبي هاسوني إني هاسي Arab sebultoota akka qub tokko dhaabee akka goosaa jira la jawweellee goose kam kabajamoo keenya obbo jawween gabbaanii lolanii bar kabajamoo keenya obbo jawwaan hin barganaa kabajaanii nafnee bar jawwee no more respect maalii fi amaara jala galte ka gaafa ati oromoo faristi jettilaal mukhaacitaan akkasiin deemna barti qomalee wasaasaa jaaranneeti kingi mataarra siqeenyee akkana siin deemu wallahi khadura farist ayam faristi yorra siin deemu irraa tokko laal akkana jechaalaal nama si dura dhaabbatu shanee kam godhaa turre ni yaadatta Minneapolis kanatti touchdown goone bar meemmaati dhagee Nagasa Odo Dube, Mr. Dube Wanjan, nama hera barate, nama low degree in AB family, nama hera barate, Nagasa Odo da. Why dua achalu hunde sarati first anoso, hirer kade, namni ning korat ujuar mama dije. First. Asitti marrame qacaaluun naasir bijeeni acaaluun biyyattiin gala jee jalaadi de jechu bar wanni khuni ani politikaan sirbu biyyattiin gala wanni khun bari politika miti maalire afoosha maalire amantiidha maalire jeeni jechu waan deebisu dhabe jawween arabataan garagalee akkamale aare jechu sanirratti eega gaafa sanitti aare Joor Mohammad jalaanafne jechu akkuma abiyyitti xiiqii qabatee deemu kana abiyyi bar personalitti qabatee bar Joor Mohammad personali abiyyi rabbaha jira jechu maali fi never it winning god saadi dami afur abiyyi tikkeessa abiyyi Ahmad ammoo Joor Mohammad guyyaa tokko maqaa isaa yaame Harargetti gaafa manguddoon Harargee lubbuutti fitti nama jeetu laalu guyyaa tokko maqaa isaa Joor Mohammad Joor jee guyyaa tokko maqaa isaa yaame akka wanni zakarutti akka maali prezidantiin naannoo Oromiyaa kan turani kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa hedduu maqaa isaa yaamaa turanii jechu maqaa Joor one day guyyaa tokko yaameen beeku abiyyiin Joor Mohammad inni guyyatti marraa 400 ol Abiyyi Ahmad ja marraa 400 ol duriyee jee arrabsa marraa 400 ol guyyatti Joor Mohammad lafaa ka'u Abiyyi Ahmad ijoollee duriyee lafaa ka'u Abiyyi Ahmad maarree lafaa ka'u hirribaa ka'u itti milkooytu nuti warri aangoon qabne warri xixiqqaan kun warri taa'ee faamilii warri ijoollee guddifachaa jiru warri ijoollee barsiifachaa jiru waan ati qabsoo bilisummaa Oromootiif dalaydeef kabajamii siin jenna obbo Joor kabajaa guddoo qabda kabajamoo keenya obbo Joor jennees yaamnaa jechu ati maali kan Abiyyi Ahmadin kabanye ati maali barmoota ham qabda meemma ati nagaa qiyaasa nagaasaa oddooni baratte barmootan qabdu waa'ee du'aa caaluu irratti halee yaa'ii tana kaaftee meeqaa sidduule waa'ee acaaluu hundee isaa irratti shakkii takka malee ummanni Oromoo acaaluu hundee isaa du'a isaa siitu harka keessaa qaba inumaa ati harka kee dhiigaatiin jechaa jirti Oromoon shakkii takka malee atiis waan biraanuma dhaqqabdu Abiyyi Muhammad zakkarta miidiyuma kanarraa iyyitaa dabbaloonni keetiis faarsee buluma ganamarraa kaan Faarsee bulaa jechuun ummata kaayyoo qabu, ummata heeraaf seera qabu, ummata bakkatti deemu beeku, ummata bakka irraa deemu fi bakkatti deemu beeku faarsee bulaa jechuun. It is no joke. Dalaga isinii baafnaa jechuun. Haasawa daqiiqaa 5 keessatti dalagaa isinii baafnaa barruu xiqqishoo takka sarara xiqqishoo tokkoon hirriba si qunna nutti Joor eega kana taate qabsoo walii gatteenya
atis walliftoota kee kinatii tee walitti qabadhu sigale warri si jala deemuu fi warri ati deemtuunis gana ciccittanii dhumuu teessan maaliif namni amaara nasaruu deemu namni mootummaa amaaraatiin ol qabaju namni amaaraan nasaraju namni tigreen nasaraju abadan qabsoo keessatti inuma milkaa'u amma wanni nan dhufee fi ta dura Jawhar sumaatu abiyyiin amaaraan hunjette gubiyya galtu Abiy Ahmed amaara warri ofiisa dalaguufis amaara warri maaree dalaguufis amaara waraanni saatii tigreedha jetteeti nu dammaysitee nutti himtee jechuu noo siin jenne girisaan kee bakka takkaas jala horee nuti warri beekumsa qabu warri waan dhufaatii fi rabbumaa beekaa waan dhufaataa fi waan dabrees warri yaadatu warri beekumsa qabu noo siin jenne jechuu viidiyoo xiyyaarra deebii alaala no Jawhar stop akkanuma achi nu geessiteeti Abiyyi fannu kannite addeebitee nanasaraa ammaasii bakka Abiyyi san fuudhaa nageessaa jetta no inta'u kun inta'u nuti ijoollee miti biyya jaarra biyya guddoo jaarra ummata sabaaf saboota Itoophiyaa jaarra Abiyyiin amaaraan hun jette tigreedhaan hun jette Abiyyi tigree keessa ture afaan tigree beeka tigreedha Abiyyi amaara jaartiin saatis amaara nyaanni isaa amaara dhugaatiin isaa amaara adeemichi isaa amaara akkanan nu barsiiftanii jechuu dabballoota akkana barsiifatte ammuma maas garagaltee Oromoo faristi jette ammuma garagaltee Itoophiyaa faristi jechaa jirta amma nuti Itoophiyaa faristi ni qabna Abiy Ahmed qabna nama Itoophiyaaf qabsaa'u nama Itoophiyaa bulchaa jiru nama Oromoos bulchaa jiru nama sabaaf saboota Itoophiyaa ukkulinnat walqixxummaan bulchaa jiru qabna jechuu Abiy Ahmed kun warqaa qabna ofiisa keessaa qabna ilma Oromoo haati Oromoo abbaan Oromoo hajimma keessa dhalate kana qabna hin tahuu wanni ati deemtuun kun amma mirga Tigreetii fi falmaa mirga cunqurfattoota maali TDF falmu faannoo falmuu jalqabdee jechuu kuni never hin fudhannu kana Jawhar Oromoon fudhachuun teessu fuula duraafillee fudhachuun teessu fudhanneelleen turre gaafa duraatis amaara keessa turteeti amaarri ariinaan Minneapolis as Minnesota Ameerikaan nu dhuftee baandiraatee ol qabnee Oromoo faristi jennaan sinassarree bakka namaatiin si geenye gamaa gamana si qabaa si humaan beeyni kana akka ijoolleetti si galee bakka hin taanetti dhalaa dubbisuu sirraa dhoorkaa bakka taatu si gallakkisaa akka waan maraatteetti ati waa'ee kee dhiira haasoytuu dhufuutaa dhiira saaxil si baaftu yoo Jawhar Mohammed akkuma kunoo nagaasaa oddoo duubee kana waa'ee Hacaaluu irratti gurbaan kun dhugaa jirtu lafa kaaye waan nagaasaan barreesse nuti warri Minnesota takka beeyna amma ka abbutaa kun ansaara keeti malee haadima keeti hamtuu ta'e baasuu illeen fedhu nama hamtuu namaallee baasuu miti ka abbutaa waan mucaa kana bira jiru rabbuma tokkichaa beekaa jechuu waliin beeyna hicitii ka abbutaa bira jirtu ni beeyna hicitiin intala goggoyduu afaan amaaraa haasoytu ta Addis Ababarraa akka sixaaxiltu tana guyyaa Minneapolis dhufte maaltu sii fi isii jidduu ture ka abbutaa takka beekaa jechuu ni beeka ka abbutaa takkatti ammoo silaasi kaddeellee nama baasuu miti nama akkasitti baalageet miti ka abbutaa ani kireeditaan kannaafi Abiyyi siitu arrabsi jeeni arrabsa mucaan kuni warra gammoojjiiti nama waa beeku nama waa barate mucaan kuni siitu arrabsi jeeni si arrabsaa jira malee maraataa jee si arrabsaa jira malee maraataa jee Abiyyi arrabsaa jira malee nama kireedita harkaa qabu dubbiin nagaasaa oddoo 100% dhibbarraa dhibbatti is true dhibbarraa dhibbatti waan dhugaati shakkii takka malee waan dhugaati